are you doing? King. TV. Very good. Akkam jirtu hordoftoota koo ani Yohaannis Saddeetii baga gara Viizhinari Jenereeshin Tiyuubiitti baga nagaan dhuftanii har'a immoo kanan isinii qabadhee dhufee ijoollee koo wajjin akkamittiin ijoollee keessan galgala gaafa teessan afaan Ingilizii shaakalsiisuu akka dandeessan isinitti agarsiisuudha jechuudha. So Procedure yookiin steeppiiwwan ani isinitti himu kanaan taphachiisaa ijoollee keessan afaan Ingilizii barsiisuu dandeessu jechuudha. Har'a konteentii nuyi ijoollee keenya barsiisnu walii wajjin taane maal akka isaan hojjechaa jiran sa'aatii dubbatan sanatti maal hojjechaa akka isaan jiran gaafachuu barsiisuu fi akkasumas maal akka hojjechaa jiran akka isaan himuu danda'an kan lamman ijoollee keenya barsiisna jechuudha. First of all, I try to ask the name of my children. Okay, what's your name? My name is Kapso. All right, Kapso whom? My name is Kapso Yohanis. Wow. Okay, what's your name? Yes. My name is? My name is Wait. Kapso. Are you Kapso? Oh, say my name is Weddu. Radu. Yes. Baay'ee gaariidha gaan akkasittiin ijoolleen taphachaa akka isaan of ibsan gochuun ni danda'ama. Itti aansinee akkuma jedhee maal hojjechaa akka jirru akkamittiin akka gaafachuu dandeenyu ijoollee keenya ilaalla jechuudha. Fakkeenyaaf amma inni kun mucaa koo hangafaati. Maal akka inni hojjechaa jiru yookiin immoo maal hojjechaa jirta jedheen hin gaafadhaa. Wanta inni hojjechaa jiru natti himaa. Ergasiin booda akka inni afaan Ingiliziitti kun gaafadha jechuudha. Yoo inni dogoggore immoo ittan himaa jechuudha. Meetodii kana fayyadamtanii ijoollee keessan shaakalsiisuu dandeessu. So, Kapso. Amma mee afaan Ingiliziitiin maal hojjechaa jirtaa jennee nama gaafachuudhaaf maal jennee gaafanna? What are you doing? Maal jennaa? What are you doing? What are you doing? Can you say with me? What are you doing? What are you doing? Weddu. What are you doing? Yes. Now, what are you doing? What are then? Very good. Take five. Yes. Lakkasetta amma sirra deemtee. What What are you are you doing? doing? What are you doing? What are doing? Very good. Take five. Yes. Very good. Take five, Kapso. You answered correctly. You said, what are you doing? Ijoollee keenya gaa maal hojjechaa jirtaa ittiin jechuudha. What are you doing jettanii maalli baabbayoo ishee isiniin jette what are you doing jechuun maal hojjechaa jirta jechuudha. Yookiin immoo maal akka isaan hojjechaa jiran akka gaafachaa jirru itti himnee jennaan kallattii gaarii qabsiisaa jira jechuudha. Very nice. Kanaaf amma Qabsoo waa tokkoon gaafadha. Qabsoo afaan Oromootiin naa deebisa. Mee maal hojjechaa jirta? Taa'an jiru. Taa'aa jirta? All right. So mee afaan Ingiliziitiin taa'an jira jechuudhaaf maal jenna? I am. I am. Taa'uun maalidha mee? Taa'u. Sit. Sit. Taa'uun maalidha? I am sit. I am sit. Good. I am sitting. Oh, he corrected. Very good. Akkuma dhageessanii taa'uun maalidha jennaan taa'uun sit jechuudha. Maaliif maal beeku san? Sit down, stand up kan jennuun tarii mana barumsaa isaaniitti shaakaluu danda'u waan ta'eef beeku waan ta'eef sit jechuun taa'u akka ta'e beeku jechuudha. So he said correctly, I'm sitting. Weddu, come on. Weddu. Come on and say, I'm sitting. I'm sitting. Jedhame. Sitting. I am I am sitting. sitting. Yes, Weddu is a 2 years old daughter and she is practicing English like this. Waggaa lamatti afaan Ingilizii akkatti shaakalaa jirti. I think yoo yeroo kennee seeraan shaakalsiise she will be perfect in few minutes. Ji'oota muraasa keessatti perfectly afaan Ingilizii dubbachuu danda'u jechuudha. Ijoolleen kun yeroo kennee shaakalsiise kanaaf isinirraas kan eegamu yeroo keessan kennitanii akka afaan Ingilizii shaakalsiistan asumaan dhaamsa qosinii dhaama. Kan biraan ammas Qabsoon hojii ta'e hojjechaa jira taa'uudhaan kan hafe mee hojiin hojjechaa jiru kan biraa ammas afaan Oromootiin gaafadhe akka afaan Ingiliziitti naa eegumoo gaafadha jechuudha. Kee Qabso hojii biraa maal hojjechaa jirta? TV ilaalaa. Okay, ndagattee si'an immoo maal gochaa jirta? TV ilaalaa. TV ilaalaan jira. Okay, mee kanaaf TV ilaalaan jira. Okay, what are you doing? What are you doing? Yes, I am watching TV. I'm watching. TV. Very good. Say I'm watching TV. I'm watching TV. Okay, wait do. Say I'm watching TV. I'm watching. I can Uh. TV. Very good. Take five. Yes. Nung gadawin ako. Wow. Ano nung gad? Yes. So, ijoolleen keenya TV ilaalaa jiraachuu isaanii akkamittiin nutti mul'isuudha? I'm watching TV.
I'm watching TV. Mason, you know, you get I'm watching TV. I'm watching TV. Mason? I'm watching the TV. Yes, I'm watching. No. Yes, I'm watching. I'm watching the TV. Yes, I'm watching TV. Watching in Malid. Watching in TV. Watching in TV. Ilalu. Yeah? Ilalu. Watching in Malid. Ilalu. Watching in Malid. Watching in Malid. Ilalu. Ilalu. Yes. Yes, you can practice like this. Okay, another stand up once. Stand up. Okay, good. What are you doing? What are you doing? Yes, what are you doing? I am stand up. I am stand up. Okay, come on. He said I'm stand up. I'm stand up. Okay, stand up. No, stand here. Stand here. Yes. Okay, I'm stand up. I am stand up. Is it correct? Yes. No. Stand up jechuun ka'ee dhaabbadhu jechuudha miti stand up ka'ee dhaabbadhu. Okay, maal hojjechaa jirtaa gaafa isin jedhu yoo dhaabachaa jiraachuu keemuu barbaadde maal jetta jechuudha. Maal qabaachuu qaba warra ingi kan jedhu jiraachuu qaba. So I am standing. I'm standing. Say I'm standing. I'm standing. Yes, say I'm standing. I'm standing. Yes. So as your kids tell you that as he or she is standing, he or she may say, I'm standing. I'm standing. Yes. Maybe I am standing. Standing. I'm standing. Standing. Yeah, I'm standing jechuun dhaabachaan jira jechuudha. Okay? Okay, Buche? Say okay. Okay. Yes. Take five. All right. Thank you, my viewers, for watching this video. And the next time I will come with another lesson. And I invite you to follow, to share, like, and subscribe my YouTube. Thank you for watching. Have a good time. May God bless you.